Kanaafi arra maalan kaasuu barbaade waan kana maqaa jijjiirama maqaa kana wal qabachiisanii yeroo bara yoo kana keessa guyyaa 7 dura maqaa lafa Wallagga jedhamu Bizaamoo jedhanii irratti gurmoomne irraa Bizaamoo ture waggaa 450 dura nurraa fuudhame. Kanaafu kan ammoo Taglamatsaadiin Maquraa yeroo barreessu dhimma Wallaggaati wal qabachiise walaqoon yookaan wallaqaatu Wallagga ta'e jedhee kitaaba barreesseera jechuudha. Kana kan argannu kitaaba የኢትዮጵያ ታሪክ ከቴዎድሮስ እስከ ኃይለ ሥላሴ jedhu kana keessatti ni jira jechuudha. Fuula isaa yeroodhaaf hin qabanne as keessa abbaan dubbisee argachuu danda'a jechuudha. Kitaabni kun ani kitaaba seenaa immoo seenaa biyya kanaa dubbisuu kanan jalqabe kitaaba kanarratti yoo xiqqaate waggaa 40 dura harka kiyya galee kitaabni kun jechuudha. Kitaaba kanas ani gabaa irraa isin binne ollaa mandara keessaa mana qeesii tokkootiin argee jechuudha isatu naa kenne. Kitaabni kun kitaaba raajii baay'ee qabudha jechuudha. Amma maqaan Wallaggaa ragaansaa kitaaba kanaa jechuudha. Egaa joonjii akka kanaa kan uuman warruma barreessitoota mishiinarii Awurooppaa kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee seenaa naannoo kaabaarraa kaasne waa'ee Oromoon naannoo kana keessatti gahee akka hin qabne kan jalqaban uummata kana balleessuu kan jalqaban bara Aksumii jechuudha. Aksum irraa jalqabeeti lafa jijjiiruu maqaa jijjiiruu seenaa jijjiiruu kan jalqabe bara Aksum jedhanii hundeeffamanii hundee godhatan kanarraa kaasee jalqabee jechuudha. Fakkeenyaaf Aksum keessatti Agaazii jedhanii kan isaan irra waamman Aagaa Azaaz jedheeti kan barreesse namichi. Aagaa jechuun amma lafa Aggaamee saba Aggaamee Indartaa jedhamtu jira. Aagaan maqaa Oromooti. Ajajaadhaan immoo ajajaa yookaan hoogganaa sabaa ture jechuudha. Jaarraa tokkoffaa dura achi kan turedha. Aagaa ajajaa Aagaa jechuuf Aagaa Aziz jedhan jechuudha. Barisaa fagoodhaa hanga jaarraa 8ffaa, jaarraa 9ffaa, jaarraa 10ffaa, jaarraa 12ffaa, 13ffaa irratti immoo Israa'el kan jedhu sanyii Israa'el kan jedhutu dhufe, sanyii Salamoon kan jedhutu dhufe. Warri sanyii Salamoon jechaa turan Teedroosidha, Yohaannisidha, Tagla Hayimaanooti. Isaan kun hundisuu dhiiga Oromoo qabu akka dhiigatti jecha waan barreeffamee jira. Yohaannis amma fakkeenyaaf Yohaannis kan Kaasaa Marcaati, Marcaa Warraaqaati, obboleessi abbaa isaati Gugsaa jedhama. Kun warruma nama maqaa siinaa kanatti barreessee jira maqaa jara kanaa jechuudha. Teediroos ana amma ifaan ifatti argame maqaa haadha isaati haati isaa Uumee Maaruu jedhamti. Yohaannis kan ittiin hundumtuu addatu kun nama Booruu Meedaa Bakkee Meedaa bakka jedhamutti namoota kolaase namoota arraba muree jechuudha. Ummata gurraacha, ummata Afrikaa, ummata Itoophiyaa ammayyuu jennu kana nama arraba mure, arraba namaa mure, nama kolaase. Egaa kolaan ummata Oromoo keessatti bakkee lamatti geggeeffame. Inni tokko Bakkee Meedaa, Booruu Meedaa kana yeroo ta'u, kan biraa immoo Arsii keessa bakka Haroo Qeerroo jedhamu. Kan Qeerroon kuma kutilaan itti kolaafaman jechuudha. Maal isaatu gaarii ta'ee ittiin dhaadatama. Isa izaanaan hojjetetu gaariidha. Saba naannoo Walqaayit jiran kana akka jirutti manaa fi nama waliin gube izaanaan bara isaa jechuudha. Kuush mo'ate ka jedhan bara achumatti mo'ate bara naannuma isaa kana naannoo Aksum. Dhibee yoo dhoksan qoricha dhokataadha Oromoo. Rakkoon isaa kana waan nu rakkise mataatti fi mormatti baanneti lafa barbaanna qoricha isaa immoo jechuudha. Waan dabaati waan jallaati nutti dhaan jechuudha. Namni Piroofeesarri kam Dooktorri kam eenyu namni seenaa qoradha jedhu mee amma kaaba Itoophiyaa keessa Oromoon hin jiru jedhee haa barreessu akka kana duraatti gadi ba'ee haa barreessu. Asin dhufne asin jirre jedhan kana ani gaa namni na taajabuu danda'a irra deddeebi'ee wanti kana jedhu rakkootu iddoo sana jira jechuudha. Michilee lolaati michilee lolaati. Hayyee nagaa bultanii nagaa jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Michilee Miidiyaa baga jiraattanii baga as geessan baga waliin as geenye. Egaa hordoftoota keenya akkuma wal beeknu akkuma barame har'a sagantaa keenya barsiifata seenaa hojjechaa jiru irratti itti fufisa isaa isinii dhiyeessina. Har'a mata dureen guddaa goonee jalatti irratti qabadhe Abisiiniyaa fi mishiineroota Awurooppaa jedha. Wantoota karaa isaaniitiin ba'anii fi dhiibbaa isaan immoo biyyattii kana keessatti sabaaf sablammii jiru irratti
waan isaan hojjetan waan tokko haasofnaa jechuudha. Haaluma kanaan viidiyoo darbe irrattis maqaa namootaa tokko dhaheetiin ture. Namoonni baay'een amma waa'ee Itoophiyaa fi yookaan biyya duraan Abisiiniyaa amma immoo Itoophiyaa jennuun kana yeroo baay'ee namootuma naannoo kanarraa ba'anii fi isaanumatu rakkoo biyya kanarratti uume isaanumtu yookaan jabeenya yookaan laafinaan ka'a yeroo baay'ee. Haa ta'uuti jarreen kun kophaa isaanii hin turre warri Awurooppaa keessattuu 1520 irraa kaasanii akka lakkoofsa Awurooppaatti jaarraa 14ffaa fi hanga jaarraa 15ffaa dura isaa illee Afrikaa keessa abuurraa adda addaa gochaa turanii lafa barbaadu, albuuda barbaadu, ka'umsa laga Abbayyaa barbaadu, garboota ciisaa Afrikaa keessa jiran kana qoranna jechuudhaan Afrikaa abuuraa turanii. Abuurraa kana keessa waan Afrikaa keessa jiru waan baay'ee waan baraniif deemee rakkoo jaarraa 19ffaa isa colonization jedhaniifu qaqqabeera jechuudha. Haa ta'uutii biyya keenya keessatti kitaabni barreeffamee jiru waa'ee kanaa wanti maqaa dha'u hin jiru. Yeroo baay'ee jaarraa 16ffaa fi waa'ee biyya Abisiiniyaa yookaan Itoophiyaa amma jennu kana warra tokkoomsan warra walitti qaban jedhamee bara Teediroosii hanga bara amma jirruutti namni biyya jedhee kan beeku kan barreeffamee jirus kana jechuudha. Haa ta'uuti mishiinaroonni kun sababa babal'ina amantii fi abuurraa lafaa isaan gochaa turaniin wanta baay'ee ragaa baay'ee Afrikaa keessatti baay'ee gataniiru jechuudha. Baay'ee barreessaniirus ragaa baay'ee warroota kanarraa argannaa jechuudha. Yeroo baay'ee Itoophiyaa keessatti kan ka'u fakkeenyaaf Teediroos jedhanii namichi waaman kun Teediroos kun maqaa Giriikii nama Giriikidha. Namoota hayyoota Giriik keessa warra barreessaa turan dhufanii yeroo Giriikii fi Roomaa wal lolan illee akkasumas bara Council of Nicaea jedhamu nama achi keessa ture yaa'ii qaboofaa barreessaa ture keessa nama tokko maqaan kun achirraallee dhufe maqaan Teediroos jedhu maqaan isaa Kaasaa Hayiluuti. Bara isaati kaasanii gorsaa qabu warri Abisiiniyaa jechuudha. Fakkeenyaaf gorsaan isaa waggaa 10 isa gorsaa ture nama Joon Beel jedhamudha. Joon Beel Teediroosiin hedduu saba naannoo sanaa irratti keessattuu warra isaan morman Oromoo irratti gorsaa ture. Gorsa isaa kana fudhateeti kan inni uummata kana irratti rakkoo akkasii hojjechaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf Joon Beel namni jedhamu kuni nama Ingiliziiti, mishinariidha. Akka ambaasaaddara Itoophiyaa jedhee waamama. Yeroo sanatti Itoophiyaa wanni jedhamu sin turre barreeffama irratti amma waan Itoophiyaan eega dhufee barreeffame kitaabni fakkaata. Haa ta'uuti Joon Beel gorsuu irra darbee lola gosa Oromoo loluu keessatti gosa lola uummanni naannoo sanaa wal loluu keessatti otoo loluu lola sana hoogganuu naannoo Waldibaa jedhamutti ajjeefame. Naannuma bara inni 1854 waan akkanaa 64 kana keessa ajjeefame. Egaa warri kun mishiinaroonni warra kanaa yookaan Awurooppaa fi Abisiiniyaa bara dheertuudhaa kaasanii hariiroo qabu jechuudha. Kanarraa akkuma ragaatti yoo fudhanne Teediroos fi Muhammad Ali Bashaa nama jedhamu hoogganaa Misir ture yookaan bulchaa Misir ture fakkaata namichi kun. Isa kanallee jidduu deemanii Misirii fi Ottoman Turkii fi Misiriin Suudaan warra Darbush jedhamu kana konfiliiktii naannoo kana keessa harka kan qabu namicha Joon Beel jedhamu kana jechuudha. Egaa barreessitoonni mishiinaroonni isarraan waa'ee kana keessatti konfiliiktii yookaan immoo naannoo kana waan ture barreessan kan akka Saamu'eel Goobaat bara 1829 irraa kaasee biyya kana keessa ture. Naannoon kaabaa naanna'ee biyya kana daawwachaa ture. Charles Henry Bulhard namni jedhamu nama bara 1837 kaasee hanga naannoo 39-42tti naannoo kana ture. Charles William Eisenberg namni jedhamu bal'inaan kitaaba kan barreesse kan marsaa 3 biyya kanatti deebi'e bara 1835 kaasee ispeeshaalii biyya kana keessa ture. Naannoo Adawaa taa'aa ture. Bara caalu Yohaannis Arfaffaa warra isaa abbootii isaa gosoota sana gorsaa ture. Kan bira Luudingi Kraaf namni jedhamus naannoo 1939 irraa hanga 42tti biyya kana keessa ture jechuudha. Isaan kun hundiyyuu warra Abisiiniyaa jedhamu kana uummata kana irratti gorsaa turanii jechuudha. Wanni namni beekuu qabu kanadha. Egaa gorsa isaanii kanadha amma waan hundayyuu seenaa saba kanaas ka jijjiiraa jiru, seenaa lafaas ka jijjiiraa jiru, aadaa biyya kanaas ka jijjiiraa jiru. Kan jijjiirees mallattoo jijjiiree hin fixin waan tokko borcaa achi keessa galchee maqaa lafaa, maqaa namaa, iddoowwan adda addaa jechaadha. Fakkeenyaaf Abisiiniyaa
namichi William Isenberg jedhamu kuni fi Samuel Gobat jedhamu kuni Abisiyaanaa bulchiisa 40tti addaan jiranii jechuudha. Bulchiina 40tti jiranii inni tokko immoo sirumaa 60 gara 60tti siqa jedhanii maal jechaa jiru lafa kana maqaa bulchiisa Abisiiniyaa jedhanii isaa waaman kana miilkutoo yookaan mitsuu irraa kaasanii hanga dhaqee Dibaazeen ga'utti hanga dhaqee Suudaan ga'utti lafoota kana maqaa ni barreessu. Maqaa kana yeroo barreessan akka isaanii galetti akka ofii ilaalanitti barreessu jechuudha. Maqaa namaa sirriin barreessan, maqaa lafaa sirriin barreessan, maqaa lagaa sirriin barreessan baay'inaan jechaadha. Harka caalu garuu waanuma namni wanti dhugaan jiru jira, dhugaa barreeffames jira jechuudha. Kanarraa ka'ee har'a rakkoon Itoophiyaa keessatti keessa bahamuudhaaf illee karaan isaa wallaallamee daandiin isaa wallaallamee uumamaa jira jechuudha. Kanaafi har'a maalan kaasuu barbaade waan kana maqaa jijjiirama maqaa kana wal qabachiisanii yeroo bara yoo kana keessa guyyaa 7 dura maqaa lafa Wallagga jedhamu Bizaamoo jedhanii irratti gurmoofne irraa Bizaamoo ture waggaa 450 dura nurraa fuudhame amma immoo deeffachuudhaaf carraa arganne irraa waan akkasii irratti gurmoofne jedhee qaamni gadi ba'ee dubbatee fi miidiyaan adda addaa irratti yaada kennaa jiru jira. Haa ta'uutii aanikaa akkuma seenaadhaa ta'ee hojiin kiyya hojii seenaa eega ta'ee waan kana irrattis yaada kennuun barbaada jechuudha. Kana yeroon dubbadhu lafti Wallagga jedhu maqaan isaa Walqaayitii ka'e. Walqaayita isaan arra jedhan kanarraa ka'ee jechuudha. Walqaayit amma isaan jedhan Tsagadee isaan jedhan Walaqoo Wallaqaa Sagadee jedhee jira barreeffamee jechuudha. Bara 517tti kitaaba barreeffamee jira maqaa lafa kanaa jechuudha. Kanaafuu kan ammoo Taglamatsaadiin Maquraa yeroo barreessu dhimma Wallaggaatiin wal qabachiise Walaqoon yookaan Wallaqaatu Wallagga ta'e jedhee kitaaba barreesseera jechuudha. Kana kan argannu kitaaba የኢትዮጵያ ታሪክ ከቴዎድሮስ እስከ ኃይለ ሥላሴ kana keessatti ni jira jechuudha. Fuula isaa yeroodhaaf hin qabanne as keessa abbaan dubbisee argachuu danda'a jechuudha. Kitaabni kun ani kitaaba seenaa dhimmoo seenaa biyya kanaa dubbisuu kanan jalqabe kitaaba kanarratti yoo xiqqaate waggaa 40 dura harka kiyya galee kitaabni kun jechuudha. Kitaaba kanas ani gabaa irraa isin binne ollaa mandara keessaa mana qeesii tokkootiin argee jechuudha isatu naa kenne. Kitaabni kun kitaaba raajii baay'ee qabudha jechuudha. Amma maqaan Wallaggaa ragaansaa kitaaba kanaa jechuudha. Waan gaafii hin qabnedha. Maaliif immoo Bizaamoo jedhu Bizaamoo wanti jedhamu barreeffameera. Namni kana barreesse Isenberg nama jedha. William Isenberg jedhamuu fi Samuel Gobat warrumaan amma maqaa dha'e kana barreessaniiru jechuudha. Yeroo bulchiisa Itoophiyaa yookaan Abisiiniyaa 40 sana tarreessan barreessaniiru jechuudha. Maqaa Bizaamoo Wallagga irratti barreessammoo eessatti isa jedhudha amma gaafiin jedhu jechuudha. Bizaamoo ka jedhu Sidaamoo isa jedhu barreessan. Isa amma nuti Sidaamoo yookaan ummata Sidaamaa jennu Sidaamoo jedhanii Sidaamoo isa jennu Bizaamoo jedhanii barreessanii kun waan argitanidha jechuudha. Kitaabota maqaanuma jaroo kanaan har'a PDF keessa seentanii yookaan kitaaba isaanii arkiiv irraa barbaadnee namni dubbisuu danda'a. Bizaamoon kunii fi Kambaataan wal bira jira jechuudha. Kambaataa Bizaamoo jedhanii bulchiisa Abisiiniyaa keessaa tokko jedhanii barreessaniiru jechuudha. Wanti Wallaggatti isa geessu hin jiru jechuudha. Yookaan immoo kutaan Wallaggaa Sidaamoo yookaan immoo uummata Sidaamaan dabalatu yoomiyyuu uummanni isaa tokkodha. Uummata lafa tokkodha isaan waan akka uummataatti. Egaa qijatii akka kana joonjii akka kana kan uuman warruma barreessitoota mishiinarii Awurooppaa kanaa jechuudha. Egaa yeroo baay'ee waa'ee seenaa naannoo kaabaarraa kaasnee waa'ee Oromoon naannoo kana keessatti gahee akka hin qabne kan jalqaban uummata kana balleessuu kan jalqaban bara Aksumii jechuudha. Aksum irraa jalqabeeti lafa jijjiiruu maqaa jijjiiruu seenaa jijjiiruu kan jalqabe bara Aksum jedhanii hundeeffamanii hundee godhatan kanarraa kaasee jalqabee jechuudha. Haa ta'uti hayyoonni Oromoos ta'e hayyoonni addunyaa barreessitoonni historians Aksum jechuu akka qaama Afrikaatti yookaan immoo akka bulchiisa Afrikaatti ilaalanii wanti barreeffamu kun anaaf yookaan akka kiyyatti akka sirriin ta'anitti fudhadhaa jechuudha. Maaliif yoo jedhame Aksum koloneeffataadha. Koloneeffataa Afrikaa isa jalqabaati. Sirni Aksumtti ijaarame sun jechuudha. Sirni Qonxonxinoosiin ajajamee Agostooniyoosiin ajajamee Sooriyaa irraa akka ofiifuu daaraa fi dhukkee ta'aa jirtu kanarraa ajajamee waraanni isaan qubachiisuudhaan uummata naannoo sanaa dadhabsiisee aadaa fi seenaa naannoo sanaa kan jijjiire sirna Aksumii jechuudha. Aksum
barreeffamni maqaa isaatiiyyuu haal sadiin barreeffamee jira. Akkasuma jedhee barreeffamee jira. Aksum jedhee barreeffamee jira. Karaa biraatiinis wantoota baay'ee maqaan isaayyuu tokkoo miti akka tokkotti barreeffamee jiru. Hundumti mataan isaa yoo fudhatame jechuudha. Inni kunis barreeffamootuma Saamu'eel Goobaat, Kiristiyaanaa Kuliirii, Chaarlis Heenarii Bilimbar akkasumas Wiiliyaam Isenberg, Luukiin Kiraaf warreen jedhan kanatu barreessee jira jechuudha. Kanaafuu isaan Aksumiin yeroo barreessan waan keessa kaa'antu jira jechuudha. Aksum warra Itoophiyaa miti jedhanii barreessaniiru. Aksum Itoophiyaa miti akka Itoophiyaa ofiin jedhu yookaan Abisiiniyaa ofiin jedhu isaan afaan isaanis Araba, fiichariin isaanis Arabarraa naannoo sana dhufan jedhanii barreeffamee jira jechuudha. Maqoota kanaan kitaaba isaanii yoo seenne ni arganna jechuudha. Yeroo baay'ee akka warri Jarman, Faransi ofiin jedhutti isaanis isaan waan isaan hin ilaallanne Araba ta'uu isaanii otoo beekanu Abisiiniyaa yookaan immoo Itoophiyaa isa Kuush jedhutti owwaamu jedhee barreesseera jechuudha Isenberg. Kanaafuu karaa kanarratti gaa mishiinaroonni Awurooppaa karaa baay'ee karaa tokkoon yoo miidhaa aadaa jijjiirama aadaa waan akkasii geessisan ragaa har'a kijibaan saba kanarratti dhiyaachaa jiruu fi dhiyaachaa ture bifa kanaan waan ragaa isaanirraa arganne ragaa goonuu hedduutu jira jechuudha. Kanaaf dhimma Oromoo irratti gaa Aksum irraa jalqabee cabuun isaa kan jalqabe Aksum irraa jalqabeeti jechuudha. Waan gaafii hin qabne jechuudha. Galaana Diimaa irraa jalqabee hanga dhufee bara 1897 duwwaa Finfinneen giddugaleessi Oromiyaa to'atame sanatti ittuma ture jechaadha. Warri kun ittuma turanii egaa namni hunduu akkuma beeku Teediroos namni goota jedhamee shamiziin isaa hojjetamee fi shurubbaan akka isaatti dhahamee har'allee maqaan waraanaa maqaa isaatiin ijaaramee deemu kun warra mishiinaroota kana sababa mishiinaroota kanaati kan inni addunyaa irrattis baramee maqaan isaas ka'ee maalis ka'aa jiru jechuudha. Namichi kun nama Joon Himbeel jedhamu kanaan gorfamee hawaasa Oromoo naannoo Kaabaa, naannoo Walloo, Dambiyaa, Bagee Midir ka jedhan Beejjaa Midir lafa Beejjaati, lafa uummata Beejjaa, Booji'aa, lafa uummata Kuushii Oromooti walii galattu. Fakkeenyaaf Aksum keessatti Agaazii jedhanii kan isaan har'a waamman Aagaa Azaaz jedheeti ka barreesse namichi. Aagaa jechuun amma lafa Aggaamee saba Aggaamee Indartaa jedhamtu jira. Aagaan maqaa Oromooti. Ajajaadhaan immoo ajajaa yookaan hoogganaa sabaa ture jechuudha. Jaarraa tokkoffaa dura achi kan turedha. Aagaa ajajaa Aagaa jechuuf Aagaa Aziz jedhan jechuudha. Sana booda Agaazii ta'aniiru jechuudha. Agaazii jechuun immoo uummata akka sabaatti fudhatamee saba bilisummaadhaaf falmu yookaan saba bilisa jechuudha jedhanii seenaa barreeffataniiru jechuudha warri Tigraay. Gara kaabatiin bifa kanaan maqaan amma isaan akka gootatti kaafatanii maqaa waraanaattiin ijaarratanii seenaa Itoophiyaa godhanii Itoophiyaan seenaa guddoo turte bara isaanii jedhamu kun namoota guutummaa Afrikaa keessatti gochoota qaanessaa fi tuffachiisaa hojjechaa turanidha hundi isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf Izaanaan mootii Aksum isa jalqabaati jedhamee waamama. Obboleessa isaa Saayizanaadha, haati isaa Soofiyaadha, abbaan isaa Al Ahmadii lammii Sooriyaati jarri kun. Achirraa waraana Parshaa bara 525 irraa ka'ee sochii gaafa Afrikaa irratti deemaa ture sana warreen Araboonni biyya kana to'achuudhaaf gochaa turan keessatti bakka waraanni ijaaramee jirametti ciccitanii warra afanii fi deemanii kanneen karaa Yaman irraan warra saba qabataa saba Dermaayit Maa'in jedhan saboota naannoo sana jiran walitti makamanii uumamanii achirraa gara Eertiraatti ceetoo waraanni kun kan uummata Daamoot jedhamu gosa Daamotaa uummata Oromoo cabsuu danda'e. Isa booda immoo egaa Aksumiin hundeessanii ifaan ifatti akka inni Meeroo yookaan mootii Kuush isa dhumaa cabsee barreeffamee jira jechuudha. Kanaafuu warri kun sirna Aksum kun sirna kolonaayizeeshinii isa duraati impaayeraa Itoophiyaa kana keessatti jechuudha. Achirraa kaasanii waan deemaa ture egaa barrisaa fagoodhaa hanga jaarraa 8ffaa, jaarraa 9ffaa, jaarraa 10ffaa, jaarraa 12ffaa, 13ffaa irratti immoo Israa'el ka jedhu sanyii Israa'el ka jedhutu dhufe, sanyii Salamoon ka jedhutu dhufe. Warri sanyii Salamoon jechaa turan Teedroosidha, Yohaannisidha, Takla Hayimaanooti. Isaan kun hundisuu dhiiga Oromoo qabu akka dhiigatte jira. waan barreeffamee jira. Yohaannis amma fakkeenyaaf Yohaannis kan Kaasaa Marcaati, Marcaa Warraaqaati. Obboleessi abbaa isaatii Gugsaa jedhama. Kun warruma nama maqaa siinii kanatti barreessee jira maqaa jara kanaa jechuudha. Teediroos amma ifaan ifatti argame maqaa haadha isaatii haati isaa Uumee Maaruu jedhamti. Garuu sanyii Israa'elii.
sanyii Yihudaati warra maalotii jedhu jechuudha. Egaa Teediroos wanni inni hojjete Yohaannis wanti inni hojjete Itoophiyaa guddoon taasisu jechuudha. Isaan akka hawultiin hojjetamuufi kun Teediroos lafa qooraa jedhamu bakkee itti nama hidhee Maqdalaa bakkee nama rakkisu sanatti gaafa warra Awurooppaa hidhee mishiinaroota kanaan wallolee itti gaabbee Joon Beelis dura du'ee gorsitoonni biraa dhufanii yeroo isa bira turan waan isaan hidhee sana keessatti waan baay'eetu barreeffamee jira jechuudha. Namichi isa wajjiniin ture maal barreessera nama 335 ija kiyyaa otoo laaluu harkarraa muree ayyallaan rangatee jedhe. Nama 200 immoo jiraarraan ayyallaatti gadi gataa ture jedhe. Bara gaafa warri waraanni Ingilizii Naappireedhaan hoogganamu dhufee laga Bashiloo gahu namootatti ol deebi'ee fixaa ture. Guyyaa Faasigaatti ture jedha namichi sun guyyaa Faasigaatti ture guyyaa waraana Ingilizii isa waraanuudhaa dhufeef hoolota 1,000 fi qotiyoota 500 geessaa kennaafi jedhee ashkaroota isaatitti ergee isaan kana immoo bifa kanaan akkana godhee jedha. Kun egaa amma warri mallattoo kana baatan seenaa kana bakkatti deebifnaadha. Seenaa kana isatu guddaa ture warri jedhan jechuudha. Yohaannis kan ittiin hundumtuu addatu kun nama booruu meedaa bakkee meedaa bakka jedhamutti namoota kolaase namoota arraba muree jechuudha. Ummata gurraacha, ummata Afrikaa, ummata Itoophiyaa ammayyuu jennu kana nama arraba mure, arraba namaa mure, nama kolaase. Egaa kolaan ummata Oromoo keessatti bakkee lamatti geggeeffame. Inni tokko bakkee meedaa, booruu meedaa kana yeroo ta'u, kan biraa immoo Arsii keessa bakka haroo qeerroo jedhamu. Kan qeerroon kuma kutilaan itti kolaafaman jechuudha. Kanaafuu kuna jechuudha. Kan ammoo kan nu ga'e tokko mishiinaroota kanaa kan nurratti hojjetes mishiinoora kanaa jechuudha. Gorsoota isaaniiti. Yohaannis gorsaa turan, Teediroosiin gorsaa turan, Taklaayimaanitiin gorsaa turan. Bifa kanaan ture fakkeenyaaf Minilik yeroo hidhaa ture sana keessatti kan achitti Ingilizoota wajjin wal baruudhaan isaan wajjin waan waliigalee achi keessa miliqee isa duuba turanii jechuudha. Amma dhufee biyya kana to'atutti isa duuba turanii jechuudha. Gorsitoota isaa turan. Namoonni Raashaa namni 4 namoonni Ingilizii namni 2 fi Ameerikaa namni 1 akka hakimiitti akka warra gorsitootaatti akka gorsitoota waraanaatti isa faana turanii jechuudha. Egaa kanas kan barreesse mishiinoorotuma kana kan immoo akka kun hojjetamus gargaaraa ture isaanuma jechuudha. Egaa walumaa galatti Abisiiniyaan maqaa Afrikaa miti. Abisiiniyaan Aksum maqaa Afrikaa miti. Gara kanatti immoo Abisiiniyaan akkatti Itoophiyaatti taate yeroo darbe dubbadheen ture. Achirratti bara League of Nationitti bara isaa guyyaan isaa 1929 waan akkasii sana namni riifar gochuu danda'a. Egaa walumaa galatti seenaan Itoophiyaa rakkoo ta'aa dhufe malee waan hiikkate waan ishoo ashamiidhaan wajjin jiraatame waan hin jirre keessatti waan sana deebifnaa ka jedhu kanatu sodaanatti ta'e jechuudha. Maal saatu deebi'e inni kun fakkeenyaaf maal saatu gaarii ta'e ittiin dhaadatama. Isa Izaanaan hojjetetu gaariidha. Saba naannoo Walqaayit jiran kana akka jirutti manaa fi nama waliin gube Izaanaan bara isaa jechuudha. Kuush mo'ate ka jedhan bara achumatti mo'ate bara naannuma isaa kanatti naannoo Aksum naannuma Waajiraat naannuma Adawaa naannuma kanatti bara kan inni mo'ate jechuudha. Uummanni achi jiru afaan Oromoo dubbata ammayyuu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo Iroob yoo fudhanne Iroob afaan Oromoo waan afaan Oromoo of keessaa qabu qabata. Fakkeenyaaf isa nuti gaa'ela jennu gaa'ela jedheetuma dubbata. Gaa'ela jedha sargi isa jedhamu kana gaa'ela jedha uummanni Iroob. Uummanni Kunaama akkasi, uummanni Adaal akkasi, uummanni Hawusaa fakkeenyaaf warri kun waan barreessan keessatti naannoo Taajura yookaan naannoo Jibuutii kanatti uummata Oromoo maqaa ittiin waaman sanaan barreessan malee waan biraan jenne jechuudha. Oromoo Hawusaa, Oromoo Taajura, Oromoo Dankil jedhanii barreessan maqaa sana maqaa isaan jedhan sana. Kanaafuu waa'ee biyya kanaa sirreessuudhaaf seenaa kanadha qabee kakuu. Isa kamtu sirrii ture? Warra akka Afrikaa seenaa Afrikaatti falmatutu sirrii ture moo warra aadaa Awurooppaan Qonxonxinoos walgayii teessisee bara 325tti tolche waraana isaatiin walgayii sana eegee warreen immoo inni Phaaphaasonni inni walitti qabeeto jedhu sun waan inni jedhu nala yoo barreessa waan inni jedhu kana yaada yoo kaasan kan ajjeesa fiidhaa ture seera sana bakkaan ga'uudhaaf warri dhufe Itoophiyaa keessa qubate ergamtoota salgan jedhee manni ijaaramee fi guyyaa qabamee fi kabajamaa jiru ergamaan isaanii Farmanatas kan xalaa Qonxonxinoos irraa fudhatee hojjechaa ture barreeffama bara 340tti dhufee Itoophiyaa keessa naannoo Aksumii fi kana keessa deemee uummata Oromoo irratti yakka hojjechaa ture kassata biraan jedhameet
kabajamaa jechuudha. Wannoon Tsillaatiin hojjetamee fi maqaa isaatiin guyyaan kabajamee yaadannoon godhamaaf akka hanga har'aatti. Kun isaan kun warra Afrikaa xiqqeessan, seenaa Afrikaa balleessan, aadaa Afrikaa balleessan. Afrikaan spirituality mataa ofiitiin hawaasa qabu ture. Afrikaa gidduu daangaan hin turre, daangaan lafaa hin turre, wal mormiin lafaa hin turre. Lafti kun kiyyaa kun keetii dheedicha horii irratti waan obaa bishaan irratti walitti bu'uu danda'a. Kana hunda jijjiiranii akka namni tokkoon nama mana manatti wal waraanu ka godhe warra kanaa jechuudha. Lafti keenya achii dhufe amma jechuudha. Isaan qajeelfama warra Qonxonxinoos fa'aa jedhan the flag is following the cross ka jedhu san jechuudha. Alaabaan fannoo ordoftii. Dura fannootu dhaqaa, duuba immoo alaabaan dhaqaa jechuudha. Kanaaf kan gaafa Afrikaa kanarrattis ta'e saba Oromoo irratti dhiibbaan godhamaa ka ture karaa kanaanii jechuudha. Kanaafuu hordoftoota keenya gaa walumaa galatti har'a kun rakkoo ta'ee jira jechuudha. Wanni nani kana namoonni amma yeroo baay'ee bakka rakkoo qoricha yoo dhoksan dhibee yoo dhoksan qoricha dhokataadha Oromoo. Rakkoon isaa kana waan nu rakkise mataatti fi mormatti baannetti lafa barbaanna qoricha isaa immoo jechuudha. Waan dabaati waan jallaati kan nutti dhan jechuudha. Saba addaan jiranii nama addaan jiranii gosa uumanii ofii isaaniitti gosa jedhanii. Oromoon gosaa jedhee waan dubbatu hin qabu. Yeekelee gosaa yeekelee nagad jedhee kabarreessaa ture. Isaanii kunoo kitaaba isaaniiti kun an akkas jedhu kitaaba isaanii kana. Isa kana asirra jira hundumti isaayyuu waan dhokfatanii jiru kanatti gaabbanii kanatti dhiifama gaafatanii seenaa Oromoon lafa hin qabu. Oromoo fuudhuun cubbuudha. Oromootti hirmuun cubbuudha. Oromoo wajjin nyaachuun cubbuudha warri jedhee dhiifama gaafatee kan itti araaramuudha malee kan masqalii fi kilaashii wal faana hidhatee lafa Oromoo seenaa Oromoo jijjiiruudha. Maqaa lafaa hin jirre waame. Ka'u kun otoo carraa argate baay'ee ulfaataadha jechuudha. Carraas argachuudhaan itti kennuudhaaf deemu numa mataa Oromoodhuma jechuudha. Akkuma kana duraa jechuudha. Dhaloonni faffacaan dhaloonni bittinnaan akka ammaa kun ka biyya qabaatu kan lafa qabaatu kan seenaa qabaatu dhiisitti ofuu qabaachuu hin danda'u akka amma mul'achaa jirutti. Maaliif namni dammaqinaan irratti hojjechaa jiru jechuudha. Udduu lafaarra naanna'eeti waan jallaa kaleessa warri isaaniitti man qabatee bizaamoo jedha jechuudha lafa Wallaggaati. Waan nama ajaa'ibu waan ajaa'ibaa jechuudha. Meebii kun jarris godhanii gochuu baatanii wanti biyya kana keessatti hojjetu burree jira. Haa ta'uuti wanta akkas jedhu hin jiru dhiiroo. Namni piroofeesarri kam dooktorri kam eenyu namni seenaa qoradha jedhu mee amma kaaba Itoophiyaa keessa Oromoon hin jiru jedhee haa barreessu. Akka kana duraatti gad ba'ee haa barreessu. Nama kitaaba isaa dubbisu laallaa jechuudha. Hin jiru kijiba. Afrikaa guutuun Oromoo wajjiniin hariiroo qabdi. Qaroomni Gibxii Oromoo wajjiniin hariiroo qaba. Nuubiyaan, Kuushaayit, Fara'oononni Afrikaa keessaa fiichariin rifeensa mataa isaanii akkaataa isaan ittiin qajeelummaa waan ta'u qaama isaanii waan adda addaa yeroo laallu Afrikaa keessaa the best waan uummata Oromootti siqu jechuudha. Waan kun waan hin barreeffamne akkasiin hin barreeffamne akkas waan jedhamu hin jiru jechuudha. Waan lafa asitti lafa amma odaa lafa amma baddaa qabalee dhabee asin dhufne asin jirre jedhan kana ani gaa namni na taajjabuu danda'a irra deddeebi'ee wanti kana jedhuuf rakkootu iddoo sana jira jechuudha. Kanaaf uummata keenya walumaa galatti kana dura namni dubbateera. Itoophiyaa otoo hin taane rakkoon Oromoo seenaa Itoophiyaati. Rakkoon Itoophiyaa seenaa Oromooti. Warri Itoophiyaa fi Oromoo jedhan sun akkasitti sirreessuu qabu jechuudha. Rakkoon Itoophiyaa seenaa Oromooti. Seenaa Oromoo irratti ishiin hojjettedha. Rakkoon Oromoo immoo rakkoon Itoophiyaa seenaa Oromooti. Rakkoon Oromoo seenaa Itoophiyaadhaa barreeffame. Jallatee galagalee jechaadha. Bitaatti barreeffame waan ta'eef sabni Oromoo hundee feetu Wallagga jedhi. Fakkeenyaaf Harar maqaa Harar jedha namni amma yeroo waan tokko ilaallu maqaan Harar jedhu Huruur jecha jedhu irraa dhufe. Huruur yookaan immoo Huruufa ka jedhu Huruur barreeffamee jira. Saamu'eel Goobaat barreesse kana. Wiiliyaam Izinbergitti barreesse kana. Huruur Muqaadishoo irraa kaasee hamma dhufeetoo ammarreessaa ga'utti lafa maqaadhaan barreessee jira. Huruur jedha naannoo kana hunda isaayyuu naannoo Huruur jedhee barreessee jechuudha. Kanas namumti naannoo sanaatu nama maqaa dha'us hin agarre. Kanaafuu jarana uummata keenya seenaan isa duraati isaan gafa. Akkuma warra taajjabaa jiru seenaa sobaa himatan kana nu taajjaba namni yoo seenaa sobaa himanne yoo seenaa jallataa himanne. Egaa kanaaf
Kana keessatti waan kana akka hubattaniin barbaada. Walumaa galatti seenaan Oromoo kan jallise seenaa Itoophiyaati malee Oromoon seenaa jallataa hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma impaayera Itoophiyaa yoo jedhan immoo aaraniiti Oromiyaa yoo jedhan akka waan nama aarsan Oromiyaa yoo jedhame akka waan soba tokkootti. Impaayera Itoophiyaa kan jedhe isaani. Nu warra har'a impaayera jedhu miti. Imperer Haile Sillaasee, Imperer Minilik, Imperer Yohaannis, Imperer Teediroos jechaa akka ture isaan. Imperer jechuun impaayera namicha uumu yookaan nama impaayera uume jechuudha yookaan nama impaayera uumuuf deemu yookaan nama impaayera bulchu jechuudha. Nu miti ka jedhe. Wallaaltonni Oromoos kana ba'aniiti Itoophiyaa jechuu dhiifte impaayera Itoophiyaa jette. Itoophiyaas impaayera amma har'aattu impaayeriidha jechuudha. Nama waliin galle walitti qabdee dirqamaan bulchuuf xaaraa jirti waan ta'eef. Kana waan ta'eef kana dura kana hiikuudha kanarratti walii galu. Mariin kanarratti ta'uu kan qabu dhiiroo. Waan marii jaarsummaa dhirsaaf niitii wallolee yookaan jaarsummaa ollaatti ijoollee walloltee dargaggeessa 2-3 walitti araarsanii miti kun kan seenaa walitti araarsanii. Seenaan immoo hundeedha. Sabni Oromoo seenaa kiyya hin gatu jedhee jira. Itti baduufa itti badaa ture itti du'aa ture itti rakkachaa ture seenaa isaa kana gachisiiftee seenaa biraa itti uwwisuudhaaf kan deemu eenyullee akkanumaan bilaasha xaaraa jechuudha. Kanaafuu ani gama kiyyaan namuma waa'ee biyya kanaa waggaa 40 oliif hordofaa ture waggaa 35-30 kanaaf hordofaa turedha. Nama akkasumaan lafaa ka'ee haasa'uus godhee namni akka laalle jechuudha. Nama waan laayyootti haasa'uus miti. Waa'een Itoophiyaa wayita barannu kaafnee mana barnootaa keessatti daree barnootaa keessatti wanta baay'ee gaafii nutti ta'e sana hunda har'a kunoo deebii itti argachaa jirra ofii keenya nu jechaadha. Kijiba wanti barachaa turre kijiba wanti nutti himamaa ture kijiba. Itoophiyaan amantii isa fudhatte seeraan akka amantiitti fudhanne siyaasa biyya lafaarraa fudhatte akka siyaasatti fudhanne waan imaammata dinagdee addunyaarraa fudhatte akka imaammata dinagdeetti fudhanne hundumaa ittiin saba Oromoo balleessuudhaaf hojjetti waan hojjettu hunda. Amantiin ishii Oromoo balleessuudhaaf bulchiinsi ishii Oromoo balleessuudhaaf afaan Oromoon dubbatina afaan Oromoo kanan godhina aadaa Oromoo kanan godhina maaloo kanan godhina jedhaniiti kan godhan. Afaan immoo akkuma viidiyoo kee darbee keessatti dubbadhe afaan hundee. Kanaaf ammas wucincirachaa jiraniif jechuudha. Afaan kanarratti namni biyya kana jaalattan namni biyya kanaaf nan dhaabadha nan kufaaf nan du'aaf maaloo koon kennaaf jedhu Oromoo wajjin walitti araarsuudhaaf dhugaa Oromoo galchuu akka qabu jala muree beekuu qaba jechuudha. Namni maa kana dubbatu maaltu jechuu danda'a? Namni kun hin dubbatamne namni kun hin galchine jedhu lafa kanarra iyyuu jiraachuu hin qabu. Maaliif biyya jechuun biyyan namni irratti walii galee seenaadhaan irratti walii galee seeraan bulu. Otoo seenaadhaan irratti walii hin galin seeraa fi uleedhaan seerri seenaan duraan jiru. Seerri seenaa dura darbee bulchuun jiru. Seerayyuu seenaa keessaa fuudhaa jechuudha. Hordoftoota keenya kabajamoo warri viidiyoon kun isin qaqqabee haaraa itti taatan subscribe godha, like godha, share godha. Warreen wanti ani dubbadhu immoo gaafii isinitti ta'ee yookaan immoo sadarkaa keessanii sadarkaa ammaatii gadi ta'ee yookaan waan rakkoo qaba jettan bakkee komantii irratti yaada keessan barreessaa. Har'aaf kanarratti wanti dubbatan baay'eedha biyya kana keessatti wanti jedhamu baay'eedha. Wanti nu dhibaa jirus baay'eedha wanti itti rakkachaa jirus baay'eedha wanti biyya kanas nama kanas biyya kanas lafa kanas lafti kun lafa abaaramtuu miti dhiiroo lafa yeroo jennu amma Itoophiyaan egaa viidiyoo biraa keessatti dubbadheera. Itoophiyaa jechuun lafa eebbifamtuudha lafa Afrikaa. Itoophiyaa jechuun Afrikaadha bara Afrikaa bakkeedha ilmi namaa itti argame heedha lafa eebbifamtuudha. Garuu wanti bareedan immoo wanti waa bareedu wanti waa gaarii qabu baara gaaraatti itti baay'ata. Kanaaf baara gaaraatti itti baay'ata jechuudha. Afrikaa jalqabatti huleedhaan kan seene warra Exos warra jedhamanidha. Warra Campiris the second namicha jedhamu Parshaa bara 525 BC irratti biyya kana Afrikaa mataadhaan seenee North Africa East Africa kana keessa naanna'ee nama fixaa ture. Uummata Kuush fixaa ture. Uummanni Kuush Oromoodha. Lola sanas ofumarraa deebise uummanni gurraachi ofumarraa deebisan jechuudha. Waan inni godhe keessa namichi Campiris the second jedhamu namichi Parshaa sun uummanni Oromoo waan odatu qaba waa'ee Adurree. Uummanni kabajaa guddaa qabdi Adurreen uummata Oromoo uummata Kuush biratti. Amma maal godhe waraana isaatiin Adurree baadhaa lolaanii jedheen jechuudha. Xiyyaa tokko sanarra Adurree harkatti baatee itti deemee itti dhukaasa uummata gurraacha kanatti waraannisa. Adurree hin ajjeefnu jedhaniiti isaa mo'aman jechuudha. Adurreen akka Boorana fardi Boorana kormi Boorana Oromooni
aadaa keenyallee qo'atanii seenaa keenyallee qo'atanii jechuudha wanni isaan ittiin nutti deeman akkaataan ittiin nutti deemanii. Kanaafuu hordoftoota keenya viidiyoo keenyaarraa kanumaan sinii dabarsuu barbaade waan keessaa argattaniif galata keessan barreessaa sheer laayik godha waan sin gaafii ta'eef immoo komentii keessan kaa'aa jenna ulfaadhaa galatoomaa.